من نما سلم المسلمون نما مسلمتوني نجابه نما مسلمتوني نجابه من لسانه الرب إساتره الذي لا يسب ولا يشتم ولا يذم المسلمين كان نما مسلمين الرسني إن أي بيسني يجودا الرب إساتي نما يتوقنا يجودا أبولي وانك يا مسلمة والله الرمي يروح الراكي سمي إلالي نمني مسلمة من سلم المسلمون من لسانه جد نما نمني مسلمة الرب إسارة نجاهته جد مي هرد دتشي دنيا كان ردي على مان قيامة مي كاتم ترياتو جرا أكولي نغري دغين نما نمني مسلمة الرب إسارة نجاه بيت نما مسلماتي جد رسول عليه الصلاة والسلام جتشي حديث رسول ربي عليه الصلاة والسلام ديمتني لا تران دي سنو بولي وانكو كقالي إيجا كسي هرمي لبوك يراو كاسي أنا إسني أبولي وانكو مسلمة يا نما ربين كيسا كينا قبا كينا قباك أبو كان بحر غما جرتو كان غما نجرتو كان ربين كيسا كي قبا كي قباك أبو والله مي إرهدونا ما مي إلالي أنو مالي تنجر لا تبولي وانكي الربكي ينمى الرقبة تنجر لا بيوم ما رأنما تقع هنجرو لا قسم ما رأنما تقع هنجرو نمني تقو نما بيكي يا تقو رأي جار رب سانجرو علماء ربي والرب سمانجرو جدي قرقل تنيول قرقل تنجرو نبولي وانكي يا مسلمة من سلم المسلمون من لسانه جدي إيجا رسول ربي نمني مسلمة كان يجري لفكاي نمني حالا حديث رسول ربي وصفين على تجرو إسلام النار لا شيء له وأن تقوي سانجرو بيك أبولي وانكيا وصفي حديث قرآن ربي دبته حديث رسول ربي دبته وصفين فنوكاي كيسا حالا نمو مسلمان مسلمان نمني كيسا باي يجورا إيسر أبولي ينقودك أبا إسلام النار ربنا هاتكفتو ملئ nama namni muslimaa nagaa bahe arraba isaarraa akkasuma miyyadihii jedhe harka isaarraallee kan namni ragaa bahe namni muslimaa harka isaarraallee nagaa bahe jedhe har'a keessatti obboleewwan kiyya beeki harkaan namni muslimaa sirraa nagaa bahu jechuun ati harka keetiin isatti dhaqxee dhooftee yookaan isa dhiiga isaa buuftee yookaan isa cabsitee miti beeki sana qofaa miti beeki. Har'a waan qalbii nama muslimaa cabsu yoo xiqqaate qubaan tuqxee meeqa barreessaa jirta komentii waan rabbiin guddaan torban samii gubbaasitti dallan obboleewwan muslimaa waan rabbiin biratti jibbamaa ta'e waan haraama ta'e waan ergaan rabbii nagaaf rahmanni rabbii sarratti haa jiraatu dhaamee lafa kaa'e waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti deddeebisee kaa'e yaa obboleettii kiyya qaali yaa kan rabbiin keessa kee gubbaa kee quba si qabu yoo rabbii kee sodaatte waan quraana rabbii faalleessu irraa of eeggadhu gaafa ati wallaahi maqaa rabbiitiin si kakadha gaafa ati kophaa kee dukkana qabrii galtu jira wallaahi dubbii kana yoo kijiba jette irra geessi arguu jiraatta gaafa dukkana qabriitti anis galu jira atis galtu jirta har'a gaafa ati rakkate nama akkanaan rakkate mee gargaaraa jedhanii waa sii liqeessan yookaan liqee sii gaafatan akiraa ammoo wallaahi maqaa rabbiitiin si kakadha namni waa sii liqeessuu danda'u hin jiru gosa kee miti haati kan kee garaadhaa si dhalte garaadhaa si deesse waa takka sii gochuu hin dandeessu abbaan fedhe si tumsuu hin danda'u yoo in khayran fa khayra wa in sharran fa sharra yoo khayrii carraaqattee jiraatte man amila saalihan falinafsihi wa man asaa fa alayha yoo gaarii dalagannes lubbuudhuma keenya obboleewwan anumaafsi nutti deebi'u jiraatti osoo daarul aakhiraan geenye daarul barzakhiin ganda qabrii keessatti nutti dhufa obboleewwan qabriin namaa ifuu jira qabriin dukkanaa'utu jira yoo galaan hammaate obboleewwan muslimaa anallee sillee obboleessa kiyya kabajama ustaazowwan kiyya qaqqaali afwan wallaahi anaafillee isiniifillee hunda keenya rabbiin nama galaan aakiraa isaa tolte rabbiin haa taasisu obboleeyyan waanan kanarra dubbadhee shaashan baay'isin godhuun qabu obboleessa aakiraa dhaamsa qur'aana rabbii keessaa sii dabru kan hadiisa rasuula rabbii irraa ustaazowwan keenya wallaahi dhaamsa hadiisa rasuula rabbii irraa babbareedaa mi'aawaa beeki akka nuti amma hirkannee teenya dhaggeeffannu kanatti hin barannee jirri beeki
Rasuulli Rabbii gaafa hadiisa kana dubbatu hadiisowwan amma dachii Rabbii kanarratti baratamu kana gaafa dubbatu obboleewwan koo guyyaa 3-4 fa'aa beela bulee Rasuulli alayhi salaatu wassalaam agabuu bulee garaa isaatti dhagaa hidhatee haala kanaan nu gahee bar. Waan nyaatu dhabeeti waan garaa isaa guutuu dhabeeti Rasuulli lakki osoon diinii haqa diinii Rabbii hin guutin garaa kiyya hin guutu jedheeti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Saniif yaa obbolaa muslimaa wallahi yoo amaana yoo duniyaa akiraa nan milkaaha milkii duniyaa akiraan barbaada jette wallahi billahi amaanaa diinii Rabbii keetii jabeeffadhu. Wallahi billahi lal anillee saahiban qaba atis saahiban qabda obboleewwan kiyya. Saahiba kan kee jaallatu tokko yoo wal dhabdee wal dhabbiin wayii tokko gidduu keetti argame aboluu tokko wajjin wal dhabnee mee gidduu keenya walitti nu araarsa rakkoo wayiitti argame mee kottaa mee nu dubbadha jechuudhaan yookaan saahibni kan kee rakkoo keessan anaatu dubbatee gidduu keessanii fixa anaatu walitti isin araarsa abshira siin jedha. Laakiin yoo gidduun keetiif gidduu Rabbii keetiin wal dhabbiin jiraate wallahi namni si sirreessu hin jiru kana gubbaa mudii jedha muri. Har'a ammoo duniyaa jirra obboleewwan koo gaarii. Anillee gaafa guyyaan kiyya gahe jaalladhu jibbuu fuula Rabbiitiin wal ga'uu nafu obboleewwan kiyya jechuudha. Nama galaansaa tolte Rabbi si haa taasisu obboleewwan kiyya qaqqaalii. Yaa ustaazowwan kiyya gaggaarii kan na dura dhaamsa dabarsaa turtan. Rabbii keessanii jedha afuunaa lillaa qalbii natti hin cabinaa isinirra waa beekeef miti obboleewwan kiyya an dhaamsa isin hadiisa Rasuula Rabbii irraa Qur'aana Rabbii irraa dubbattanii dabarsan kanaatu wallahi dhaamsi kun bakka yoo dhabe yoo dhaamsa kanatti hojjetu dhabe laata ummanni kun dubbiin dhagahan kun obboleeyyan yoo itti hojjette ittiin milkaa'uu jiraatta yookaan ammoo ragaasitti ta'a obboleewwan kiyya qaqqaalii. Laata ammas dhaamsa kan dhagahuun ragaasitti ta'a. Dammaqnee itti fayyadamaa ta'uu qabna waan jedhamuuf. Yoo dhaamsa diinii Rabbii irraa dabarfamu dhaggeeffachuu dhabde itti gaafatamta fuula Rabbiitti. Wallahi billahi. Yoo dhaggeeffatee itti fayyadamuu dhabdes itti gaafatamta fuula Rabbal Aalamiinaatti. Rabbiin ajaanuu haa baasu malee. Dhaggeeffachuu dhabuun rakkoo dhaggeeffatee itti fayyadamuu dhabuun rakkoo obboleeyyan jechuudha. Saniif obbolaa kiyya muslimaa. Man salima al-muslimuuna kan rasuuli jedhe namni muslimaa man salima al-muslimuuna min lisaanihi nama namni muslimaa arraba isaarraa nagaha bahe harka isaarraa nagaha bahe jedhe. Quba kan keetiin illee yoo waan qalbii nama muslimaa cabsu waan shari'aa diinii Rabbii balleessu jazaa namaatu akkana naan jedhe nan kaffaladha jazaa san kaffaladha nan arraabsa jechuudha. Dhiisi kan Rabbiin si kafalu caala. Wallahi billahi. Yookaan ammoo waan maasiyaa ta'e barreessitee wallahi yookaan waan miidiyaan oofu kana namni sun dhugaadhaan maxxansee fi dhugaadhaan siin jedhee hin beektu yookaan osoo quban qabne nama muslimaa qalbii cabsita. Gaafa miidhamee ammoo karaa malee miitee du'aa isi kadhate wattaqi da'wata al-mazlumi jedha nabiin Rabbii salawaatu Rabbii wasalaamuhu alayhi. Kadhaa nama miidhamaa eeggadhu jedhe. Saniif obbolaa kiyya muslimaa. dhaamsa Rasuula Rabbii irraa hadiisa Rasuula Rabbii wattaqi da'wata al-mazlum kadhaa nama miidhamaa ta'e eeggadhu jedhe Rasuulli gaafa sahabaa isaa qaqqaalii sana ergu. Gaafa namni muslimaa miidhamee jedhe Rabbitti si kenne wallahi du'aa'ul mazlumi mustajaaba aw kama qaala salawaatu Rabbii wasalaamuhu alayhi. Kadhaan nama miidhamaa ammoo qeebalamtudha jedhe Rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Yoo kaafirallee ta'e moo yoo faajirallee ta'e moo ولو كان فاجرا osoo faajira nama kufurii keessatti daangaallee dabre ta'e Rasuula Rabbiitu jedha fafujuruhu ala nafsihi maasiyaan faajira ta'uun isaadha waan inni faajira ta'eef lubbuudhuma isaa deebitee miti malee akkuma faajirummaa qabu yoo Rabbi si kenne qasaarte jechuudha. Wallahi billahi namni muslimaa anis isinis obboleeyyan hadiisa kana keessatti of ilaallu. Arraba keenyarraa namni muslimaa nagaa ba'aa jira. Miidiyaa fayyadamnu keessatti. Of ilaali. Obboleessa kiyya gaggaaree, obboleettii kiyya qaqqaali. Laan Rabbii kee sodaadhu. Yaa nama shari'aa Rabbii, diinii Rabbii dhagaa jirtu. Yaa dhalaa kakkabajamtu. Yaa kan Rasuulli Rabbii gaafa duniyaarraa deemu haqa keessan beekuudhaaf, haqni keessan guddaa ta'uudhaaf amaanaa jechaadhaan mataa deeme.
yaa haadha ilma namaa, yaa haadha caalimaa, yaa haadha barsiisaa fi barataadha kan doktooraa fi hayyuunii fi aaqilli gameessi namaadha keessaa bahu. Rabbii kee sodaadhu. Laal rabbii kee sodaadhu. Uffata uffatu keessatti shari'aa kan kee hordofi, hadiisa rasuula rabbii hordofi, nama tikfame rabbiin waa taasisu obboleeyyan. Hin dheeressoo numa sirraa gabaabsa obboleewwan kiyya. Dhaamsa kana namatti fayyadamu rabbiin waa taasisu hunda keenyahu itti fayyadamaa namaa milkaa'aa nama rabbiin waa taasisu. Laata yoo namni tokko lama itti fayyadamee jedhe anaafillee boruu akhiraa kiyyaa galaataati. Yaa nama dhaggeeffatte yookaan siifillee galaasii taati. Yaa gurra dubbii kana dhaggeeffatte namatti fayyadame rabbi si haa taasisu. Dhaamsi kun kan galaa akhiraa duniyaa sii taatu rabbi si haa taasisu. Warra sababaa taanee sababaa isaaniitiin walitti qabamne waliin nama milkaa'uu rabbiin kiyya si haa taasifatu obboleeyyan. Bultii isaanii bultii khayriidhaa, bultii barakaadhaa rabbiin kiyya isaanii haa taasisu. Bultii milkiidhaa, bultii akka Aliyii fi Faaximaa kan ilmaan gaggaariin dubraa fi ilmaan dhiiraaf dhalaadhaa gaggaariin isaaniif argamtu kan itti milkaa'an rabbiin kiyya isaanii haa taasisu. Ilmaan gaggaarii rizqii barakaa qabu waliin mana bal'aa waliin afuran milkii duniyaa jedhame rabbii walitti qabee isaan haa badhaasu. Warra hin qabanne rabbi si haa badhaasu. Ustaz Ibn Mukhtar, afwan mee Ustaz Abul Haaris ol naa deebi'a. Gosa tokko irratti Ustaz Ibn Mukhtar nu gabaabsaadha. Sagantaa gara Ustaz Abul Haarisitti nu deebistanii. Ustaz Abul Haaris gara waayitingiitti seenaame. Baarakallahu deebi'a. مرحبا بارك الله فيكم. أكس إن شاء الله تعالى عفوا جواب صدق أما إن شاء الله تعالى ديفما